Aye, ida gama. Alam ba no? Ali dukana boy asma konaris. Ya, ali dukana. Aye, daawwattoota keenya as kana waliin jirtu wallistu teenya beekamtuu guddoo Saaliyaa Saamiidhaati. Kana daraa dhuftee as jirti. Har'aan tana bakka guyyaa ayyaana goototaa itti kabajan tanatti argamtee isiinis kana daraa dhuftee Saaliyaa teenya har'aan tana misoota jirta. Maaliif dhuftee? Wanni dhufnee fi guyyaa gooticha Elamoo Qilxuu yaadannoo isaatii fi guyyaa isaa kabaju akkasumas gootoowwan Oromoo warreen qabsoo Oromoo turanii hunda isaanii achumaan yaadachuudhaa fi haala kanaan nama qabsoo dararratti nama cimaa ture bu'uura qabsoo sanaa warra irraa tokko turuudhaan hamilee cimaa wanti isa yaadachuu irratti namaaf godhu waan guddaadhaa jechuudha namoota booda dhufnee kanaaf sanarratti affeeramnee magaalaa Kaalgarii irraa misooma dhufne kabajaa oolle jechuudha. Hedduu gaariidha Saaliyaa teenya. Dhugatti keessummaadha jechuudha isin ammaan tana yeroodhaaf asii fi hedduu isin galateeffanna. Waa'ee dubartoota kaaftee turte. Dubartoonni keenya qabsoo keessatti warra mee seenaalee dubartoota san xiqqoorraa nu ibsita. Seenaalee dubartoota hedduudha. Dubartoonni seenaa ciccimoo qabanii garuu dubbatamaan jiru jechuudha. Sadarkaa waraana keessatti illee dirree qabsootillee hooggantuu ta'uudhaan waraana hoogganuutti lolchiistuu haga ta'utti illee dubartiin jirti jechuudha. Yeroo biyya tureetu nama ni yaada. Isii fuulaan hin beekne maqaa isii namni hin beekne hin jiru jechuudha. Waraanni jara kanaa waraanni Tigree kan naannoo san jiru naannoon isin jirtuu fi haga hoggumee kan hidhamtu maal jettutti asii jennaan kan beekne jiru gootummaa isirraa fi nama akkasii sanbaa kan dubartiin hedduudha. Ijoolleen Raggaatuu Faajii dhugaadha. Raggaatuu Faajii waan meeqa keessa dabranii rakkina ciccimaallee irra gahaa ture osoo qabsoo Oromoo karaa qabsootti galee akkasumatti nama ijoollee karaan ani biyya tullee beeku jiran akka Oromiyaa kan Tuuniziyaa jedhamtu. Kanaadaa jiraatte amma dhugaadha. Biyya kana jira dubartiilee akkasii gammachiiftuu fa'aa jira. Dubartiin kunuutti ciccimtuudha jechuudha karaa qabsootti garuu hin dubbataman warreen biraas hedduu immoo gama waan akka amma har'aan tana guyyaa gootaa kana gizee kabajju Oromoon warreen yeroo santuu dubartiin namoota gargaaruudhaan duubaan ittisuudhaan namoota baqataas ta'e maalis ta'e biyya baqaarratti Jabuuti irratti Somaalee irratti maal kana hunda irratti warra godhe footoo akka baaturallee namni lamaan kan jiran Zabiidee Karraa'ummoo Adaadee jennaanii lubbuudhaan hin jiran irraa mataa godhu isaan Faatumaa Galmoo fa'aa hamata yoo xiqqoo dura haasa'amanii isaan fa'aa warreen akkasii fa'aa jira jechuudha kana keessatti akkuma dhiiratti waliin hirmaataa turan jechuudha karaa garaagaraati. Dubartiin Oromoo qooda guddaa qabdi garuu maqaan isii ka'u kunillee ka'uun akka baratamu seenaan isii akka barreeffamu alatti dubartii biraatillee akka hamilee ta'u yoo namni irratti hojjete natti tolaa jechuudha. Gaariidha. Galatoomne dhugatti maaliif jennaan dubartoonni keenya yeroo hedduu jechuudha. Yeroo hedduu dubartoonni keenya Rabbiitti akkuma dhiiraa daran caalaa gaara keessatti illee hirmaatanii qabsoo godhanii mara jargaa turuu afaan warraa nama adii hojjetee turte jechuudha. Chaartaraa sanii qabsoon tun yeroo hundaa hojjechuudha. Gootota qaqqaalii dubartiis dhiiraas hedduutu itti wareegamee jira. Qabsoon kaleessa ayyaana irraa kana sababa godhachuudhaan bajamaa jiru kan nama tokko kanarratti isa duraatiif isaan boodallee jechuudha walumatti qabee yaadatamaa jechuudha. Kana gaamman tana jechuudha yeroo qaanqeen gaafa san sagalee bilisummaa Oromootti jechuu qabatte sun har'aan tana boo deemtee as geesseetti jirti jechuudha. Wanni sagalee duraa jedhamuuf sun sababii akka jaarmaya adda bilisummaa Oromootti ijaaramanii qawwee san dhawaniif jechuudha. Kanallee beekuun hedduu nama barbaachisa. Ammaan tana gaa jechuudha Oromoon sadarkaa akkamirra jirti jettee yaadda?
duraan tahaa ture akka ati jette qaanqeen isaan qabsiisan san ammaan sana kara bilisummaatti deemaa jirti natti fakkaata. Maaliif Oromoon qabsoowwan dabre keessaa as geessee dammaqiinsiis dhufee wanni hundi baratamee jechuudha dhumarra jira jechuudha. Wanni dabre rizaaltii isaa itti agarru hin turu jechuudha. Maaliif yoo jette kana booda namni qabsoota uummata Oromoo kana ta'e kana abbaan fedhe yoo rabbi dhaabe malee rabbiin waaqa namaa waan eeguuf jecha nama obsa qabullee waan jaalatuuf jecha dubatti hin deebisu beetii jedha. Abbaan fedhe dubatti hin deebisu rizaaltiin isii kana jechuudha waan isin. Bereedaadha qabsoon uummata keenya sadarkaa duubatti hin deebine geessee jirti jettee kanammoo jechuudha. Yeroo garii waan takka bilchaatti jedhanii harkaa baati jechuudha. Akka bilchaatti wanni bilchaatti gosa galtee takka illee bilchaattee tokko turte garuu harkaa baate gaafa Eertiraadhaa fi Itoophiyaa wal dhaban illee waan laafa ture hiree hedduu dabre. Hireen tun ammallee kan dabarre ammallee waraabessi lafaa ka'ee beelee jiru ammummachaa jiru adda addaa illee waan jiruuf jecha har'aan tana jarmoonni siyaasaa keessaa kan Oromoodha jechuudha. Maal godhuudha qabanii jettee yaadda ijoollee sana bira dhaabbatanii hamilee isaanii eeguudhaa fi waan isaan bilcheessanii fidantan illee boodaaf tika eegitiitti godhuudhaaf jechuudha Oromiyaa. Duraan dursee namni yeroo tokko ni dogoggorsa. Yeroo lammadaa immoo irraa barattee fooyyeessa beekte perfect illee yoo hin taane. Saniifuu namni hiree duraa sana akkaataa itti nu dabreefi waan ta'eef sani beekna kanaan sani jennee hin dubbannu jechuudha. Irraa barannee akka sun hin taane immoo abdii qabaasi waan ifa ta'edha. Maaliif Oromoon hedduu itti baree jira. Dogoggorri takka uumame osoo gaaga'ama hin finne duratti yeroo itti gaafatu jira jechuudha. Waan namni deemu laalee beeka jechuudha. Kanaafuu wanni akka duraanii sanii dhumarratti dhuftee baduu fi namni tokko seenee balleessu kana biraarraa fagoodha. Immoo akka asirratti maal godhuu qabna sun waan biraati. Suni maali? Qabsoota nagalmaan bahuudha. Bu'aa takka fiduudhaaf afaan tokko taanee jirra waan xiqqoo gariitti maleessanii irratti haasawamee tokkummaan uumamtee gara jaarmayaatiin jechuudha. Organizeeshinii cimaa akka deebiin ijaaramee jechuudha. Saniini achi fufuudha qabna jechuudha. Sanirratti tokkummaa fi wanni godhamuu qabu. Maaliif humna qabaachuu qabna, jaaramee qabaachuu qabna. Yoo humni duubaan hin jiraanne qabsoon kana kan qabbaneessisu waan ta'eef humna cimaa jiru waan kana duubaan deemu tokko jaaramee cimaa tokko jaalachuu yoo ta'u tokkummaan sanirra keessatti fadhaabuutidha. Sanii waliin Gaarii galatooma ulfaadhu horii bulii asumaaniin nagatti waliin jenna dhaamsa baay'ee uummata Oromootti dabarsi. Galatoomii uummanni Oromoo isinitti haa baru waan gootawwanii kabaju itti haa baru. Maaliif waan dabre yoo yaadattee fuuldura akka deemtu godha. Uummanni kun immoo uummata qaqqaaliidha bakka maqaan isaa dhawametti bakka isaa maqaan isaanii dhawametti argamne. Gootota Oromoo hunda. Gootota Oromoo hunda jechuudha lakkaa'ameen dhufu. Garuu fakkeenya waraana jalqabaa guyyaa akkanaa wareegama jechuudha. Akkasumatti eegalaa fi malee Oromoon goota hedduu qabda. Haganaa kabajamuu fi miti guyyaan isaa yaadatamu miti maqaan isaa fi hin dhawamin hedduu jira. San hunda jala buunee ooluu jechuudha. Maaliif nurratti dhiisanii kutan nu abdatanii kutan dhaloota duuba jiru kan ammoo warri barsiisuu qabus nutuma akkanaan yoo goone namni kun maali hojjetame namni ja'a jechuudha. Kanaafuu kun waan nama boonsu itti haa baruun. Dayyee galatooma ulfaadhu horii bulii har'a tan wanta mul'atu.